raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya fulaadhuma teechanii hirraanu caqasaa jirtan cufatti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kan isaan yoo ifate kun anxiiqii dhugaasaatii oduu keenya dilbata Adoolessa 15 bara 2018 isaan dhageessisa. Lolli Weerara Daangaaf Duguuginsi Sanyii Liyyuu Poolisii Somaaleefi Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Wayyaaneen godina Gujiif godina Booranaa keessatti geggeeffamaa ture daran hammaachuun Adoolessa guyyaa 7 bara 2018 irraa qabuun haga dilbata irraa Adoolessa guyyaa 15 bara 2018tti kan duraarra daran hammaatee duguuginsi sanyii ilmaan Oromoo irratti kan geggeeffamaa jiru ta'uun gabaafamee jira. Lola guyyoottan 8 darbaniif godina Booranaaf godina Gujii keessatti geggeeffameen yoo xiqqaate Oromoonni 85 ol wareegamuu fi kanneen dhibbaan lakkaayaman madaa'uu odeeffannoo Oromoota godina Booranaaf godina Gujii irraa arganneen beekuun yoo danda'amu lola dilbata irraa aanota godina Gujii garaa keessatti geggeeffame irratti qofammoo Oromoonni 7 wareegamuu fi kanneen 19 ga'an madaa'uu ka dubbatu Oromtichi godina Gujii irraa bilbilaan odeeffanne kun bakkootaaf adeemsa lolli kun itti raawwataa ture akka taanu kanatti dubbata. Guyyaa irraa Adoolessa 15 bara 2018 godina Gujii aanaa Gumeel Dalloo Asdaaloo jedhamutti humniti badii Liyyuu Poolisii hin jettuu fi warri wayyaanee lolumas keenya rabbanetti hin jedhe ganama irra kaasee lolu guddaa cimaa deemaa oolee lolli karaa warraatiin gargaarsa meeshaatii fi gargaarsuun namaallee karaa nama leenjifameetiin karaa kana qabanii lolo guyyaa irraa Adoolessa 15 godhamu kan irratti Oromoo kennaatiin nama 7 wareegame nama 19 mata isaanii jiranii namni 2 riifarii gara hawaasa dabree jira namni naannoo 16 hoostaan Nagalee Booranaatti amma yaalamaa jira gamdiinaatiif akka lakkoomsa arganitti nama 46 walirreef argan ragaan tokko mul'isa asirratti wanni guddoon argametti hin jedhe lola irra deemaa irratti namoota tokko ajjeesanitti raga keessa fuudhan ragaan kun bifa barreeffamaatiin gargaarsi karaa wayyaanee waliin ta'uudhaan bifa qindaa'anii meeshaa fi rasaasni adda addaa baafamaa akka jiru wantoonni hedduu mul'isaa jiru. Egaa kan kaafte kan madaa kan guyyaa irraa wareegamaniif kan madaa'anidha. Haa ta'utti egaa lolli amma bifa addateen walitti dhufiinsaan erga gaafa Adoolessa 7 jalqabee ilaa irraatti deemaa jira. Mee godina Gujiif godina Booranaa keessatti Oromoonni wareegamaniif kan madaa'an lakkoofsaan wanti beekamu jira laata? Adoolessa 7 jalqabeessa guyyaa Adoolessa 15tti guyyaa 8 yookaan 7 tokko lakkoofsaa jiru lola addaan hin citin godina Booranaatiif godina Gujiillee itti dhannachaa jira. Lolleen godhamaa ture iddoo Mooyyal Goof naannoo Lahee Kojiyaatumaa Waacillee Areeroo Armaan Gumii Dalloo Halooyyee Malka Oolaa Dhungoo Qaxxaar Buruu iddoo lakkan kan jedhaman kan irratti torban tokko fi lol guddaatti gaggeeffamaa jira. Lol guddaa gaggeeffamaa irratti lakkoomsaa wal diigame yoo gammaallee beekamu baatu lubbuun Oromoota qulqulluu xiqqaatti hin jedhe lakkoomsaanii 700 dhufanii namoonni lubbuun dabartee jirti akkasumas lakkoomsaanii nama 304 ol kan madaa'anii mata isaaniitti qaama miidhamaa ta'anii akka ittiin tilmaama. Tole egaa guddoo ulfaa dhumarratti haala mootummaan jijjiiramatti jiru jedhuuf duguuginsa sanyii kutaalee Oromiyaa cufa keessatti deemaa jiru kana attamitti ol bira qabdee ilaalta Oromoon maal jechuu yookaan maal godhuu qaba jettamee gabaabsiiti. Lola banamitti hin jiru kun waan tokkofa wanni fi danda'atiin qofaa waan gosa qofa wanni fi danda'atiin fi Oromoonni kallattii jiran olii birmatee wal dhaabatee karaa deeggarsa adda addaa olii fuudhee wanni fi danda'u qaba. Malifannaa warraan deeggarsa deeggaruu jira. Filaasaa mallee
Qaawwanni wayyaanee adda deeggartoota godhuuf jiranii. Kanaaf Oromoonni kallattii dura jiran guutuun osoo callisuu akka lafa hin taatin karaa danda'anii walitti hirmaatanitti garee badii kateettee daangaa weeraruu fi lubbuudhaan qulqulluu baasaa jirtu kan ofirraa oomisha tokkoon qolachuu qabanidha. Kanatti aansuun ammoo lola weerara daangaa fi duguuginsa sanyii godina Gujii, godina Booranaa fi Oromoota Gabraa irratti loltoota mootummaa Koloneeffataa Wayyaanee fi Liyyuu Poolisii Somaaleen torbee kana guutuu geggeeffamaa ture ilaalchisuun odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kan kenne Oromtichi Booranaa lola kibba Oromiyaa kana keessatti geggeeffamaa jiru irratti qaamonni hirmaataa turan Liyyuu Poolisii Somaalee, raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Koloneeffataa Wayyaanee fi loltoota mootummaa Somaalee Somaaleelaand irraa dhufan ta'uu kaasuun taateewwan waliigalaa lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii torbee tokkoof kibba Oromiyaa keessatti deemaa ture akka taanu kanatti dubbata. Oromtichi godina Booranaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun. Lolli kun cimaan kun kan jalqabe gaafa Adoolessa 7 bara 2018 kana duri caalaa bifa addaa bifa qindaa ta'een jalqaba mooyyalarra bananii gaafa Adoolessa 7 eegisuun ammoo bineensooti jalqabee iddoo lola nama arguu jira. Haa ta'uuti ammoo haalli Oromoon kibba Oromiyaa jiru Booran Gujii fi Gabrii ibsachee waan baay'ee namatti tolaati. Keessatti wannan ibsu barbaadu iddoon lolii Oromiyaa irratti banamu kun mi'eessoo mooyyalee hagammaa karagaalleen argamu loltoota gosa sadiiti. Isaan sadeen tokko humna raayyaa yookaan Somaaliilaand Army Force warri jedhu lamaffaa humnoota wayyaanee achi fudhatanii raayyaa ittisa biyya Liyyuu Poolisii fakkaatuudhaan lolan. Sadaffaan ammoo qaama maqaan isaa waamamu kan Liyyuu Poolisii jechuudha. Loltoota gosa sadii kan Oromiyaa weeraran sana uummatni haala namatti toluun injifatee jira. Garuu isaanis kenne deemuma jiranii fakkeenyaaf argaa magaalota mooyyalee sochoomu Arboo Malaal lakkan keessaa baafatee deebisii tulaallee hin hiike tula seensaa Wayyaanee warri waliin fudhatte. Haa ta'u inni tula deebisullee miti durumaan barattuun ammallee sun deebi'u wanta keessatti Itoophiyaan harka qabu. Uummata Oromiyaa kibbaa kunuunsuuf kophaa dhaaba. Uummata Oromiyaa ba'aa kophaa dhaaba. Uummata Oromiyaa ammoo maqaan taaneen haala. Maaliif jennaan bilisummaa Oromoo kan jiran dhiicallaaniti. Kanaaf siyaasa biyyattii kana yoo ilaalle warri biyyatti bulchaa jiran OPDO'n amma rogeeyyii isaanii yookaan aktivistoota kanaaf warri aangawoota isaaniillee personaal harka keessa qabanii yaadalool kan. Maaliif jennaan Oromiyaa gam dhiyaarratti isaan tolol banaa jiran addi bilisummaa Oromootti jeeqee jedhanii sooshaal miidiyaa isaan irratti saasaa odeessaa jiru. Garuu kan Oromiyaatiif Oromiyaa bahaa yeroo tokko dubbatan hin beekan. Sababii isaas Oromiyaan bahaaf kibbaa humni Liyyuu Poolisii maqaa jedhuun jeeqamaa jirti. Kuntiifaa gara dhiyaatiin ammoo waan hin jirreef ofii isaaniitiin olola uumatanii addi bilisummaa Oromootti jeeqaa jedhanii addi bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf ofii ammoo ololuu fi oofaa jiran kana haguuguuf waan isaan tolchan. Kan hubachuu dandeenyu addi bilisummaa Oromoo biyya Oromiyaa callaa hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa garuu isaan kan irratti olola maqaa balleessaa oofaa jiran. Kanaaf ilaalchi isaan wantooti amma Oromiyaa qabanii fi kan baay'ee nama alatti osoo harkifatummaan ofii jedhee nama argisiisa. Alatti harkifachaa jirti garummaan ofii irraa jirti. Namqa'ee ofii qulqulleeffatetti qa'ee biyyaa qulqulleessu. Fakkeenyaaf uummattoota kibba keessatti yeroo dhiyeen kana lubbuun nama baate bifi walitti bu'iinsi naannoo hawaasaa gaggeeffame miidiyaan dabarsuun diqqaatee daqiiqa tokko keessa dhufan. Garuu Adoolessa 7 haga Adoolessa 13 lubbuun ilmaan Oromoo 200 ol kan taatu wareegamtee jirtu Daangaa irratti. Garuu kana Libaddalleen ilaalle mootummaan naannoo Oromiyaa ta'ee biyyattiin waan nama ajaa'ibuu fi kan harka keessa qabaachuu isaanii mirkaneessu abbaa waraana Bahaafi fi kibba Oromiyaa irratti gaggeessaa jiru. Abdiilleen guyyaa irraa masaara mootota Itoophiyaa wal karaa biraatiin ammoo isaan kun isaa qeerroo Oromiyaa fi sabboontoota Oromiyaa irratti dhaadachaa ol humnaan argisiisaa siyaasaan biyyatti yookaan hardhayyuu taanaan isuma waggaa 27 tureettu qol gubbaa jijjiiratee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun ammoo duula duguuginsa sanyii fi lola weerara daangaa
godina Harargee Ba'aaf godina Harargee Lixaa keessatti gannoottan lamaan darbanii walitti fufiinsaan geggeeffamaa ture gabaasaa turuun keenya akkuma yaadatamu torbee kanas duulli weerara daangaaf duguuginsi sanyii kun godina Harargee Ba'aaf godina Harargee Lixaa keessatti bifuma wal fakkaatuun kan itti fufee jiru ta'uun gabaafameeti jira. Lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii godina Harargee Ba'aaf godina Harargee Lixaa keessatti banamee jiru ilaalchisuun Oromoota lama bilbilaan odeeffanneerra. Haaluma kanaan lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo keessatti jimaata darbee banameen Oromoonni 6 wareegamuuf 7 madaa'uu kan nutti himan Oromtichi magaalaa mi'eessoo duguuginsa sanyii godina Harargee baastee kalixaa guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru keessaas harki loltoota mootummaa Koloneeffataa Wayyaanee olaanaa ta'uu akka ittaanu kanatti dubbata. Lolli humna addaa naannoo Somaaleetiin irratti beeksifamaa ture itti jiraati. Ammallee fuula duraafillee itti fufan karoora isaanii ennaa laallu. Guyyaa jimmataa deengaddaa Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa mi'eessootti. Waliigala nama 6 kan du'e guyyaa nama 5 du'e kan argine tokko galgala dhammeetii galgala sa'aatii takkamu sa'aatii 2 reeffasaa kan argine. Kana kan ta'aa jiru akkasuma aanota naannoo Oromiyaa horsiisee bultoota warreen qarafaa waan itti argaman hundaa akkasumatti Baalee asiin Booranaanis Mooyyaalees akkasuma Harargee Baati. Wanni kun inumaa hammaatee itti fufee jira. Kan amman kana meeshaarratti walii nam 7 kan madaa'e namni 6 kan lubbuun isaa darbe. Namoota kana akka lubbuun isaanii darbuuf tokko kan sababa guddaa ta'e raayyaa ittisa biyyaa kan jedhan kan dhiibbaa guddaa kan irratti godhaa jiru tokko isaanii. Bifa kamiin kan isaan dhiibbaa godhan? Nuti firraa ittisna malee takka itti dheenyeetillee lolleen hin beenyu. Uummanni kun gandatti kan nutti dhufan. Yennaa ganda nutti dhufan kan akkumatni kun qe'ee keenyatti kan nutti dhufanii fi muraasa ta'ee hoggaa eegannuun ajajni nutti hin kennamne kan isaan gahan. Yeroo duulli isaanii nutti hammaatee magaalaa seenee onni jee namni keenya hanqa tattaafatee firraa achi deebisee hin jiru. Alaabaa qabatanii dhufanii gidduu seenanii nama keenya irratti argisiisu kuwaasa gamana bananii sababa isaaniitiin lubbuun nama Abdullee Jaamuu nama jabaa nuti qabnu nurraa darbee jira. Nama 2 eenyu maqaan isaanii jette? Abdullee nama Jaamuu. Achuma magaalaa mi'eessooti? Magaalaa mi'eessoo keessatti. Amma gaa obbo Abdallee rasaasa isaan ittiin dhaamanii wareegaman Liyyuu poolisiitu moo karaayyaan ittisa biyyaa mootummaa wayyaanee gidduu Karaayyaa ittisa biyyaatiin kan lubbuun isaanii wareegame ammallee qawween isaanii kanarraa fuudhee qawween isaan bira jirti maal hin jedhanii kanarratti karaayyaa ittisa biyyaa kana akka nurraa ka'u furmaata gaafachuuf ijoolleen deemtee finfinnee jirti manguddoodha wajjin har'a guyyaa sadaffaa isaaniitti furmaatan argannee namni isaan dubbisillee hin jiru. Amma furmaata maalii argamsiisa jedheeti qeerroon magaalaa mi'eessoodha akka gara Finfinnee deeme. Kana duras isaan furmaata mudachaa hin turre waan ta'eef nuti silaayifiifuu furmaata fidachuu hin dandeenya jidduu keenya seenee akka nama araarqaboo jidduu waliin ta'uu jee isaaniif kan dhaabbate kan gollisaa jiru. Bakki liyyuu poolisiin irraa ka'ee dhufee mi'eessoo dha'u kun raayyaa ittisa biyyaa achi ni jira. Magaalaa isaan keessaa kaanii dhufan san keessa. Isaanuma dabarsee nutti fidaa jira. Yennaa namni keenya dhahee kan achitti gaddeebisuuf irraa ta'e achirraa itti ol ba'anii uummata keenya kan dha'aa jiranii. Dhiibbaa guddaa kan nutti godhaa jiru raayyaa ittisa biyyaati. Wanni kun qindaa'ee waan deemu jiru kan nutti mul'atu. Itti fufuunis aangoonni OPDO dhiyeenya kana aangootti ol dhufan lola weerara daangaa godina Harargee Ba'aa, godina Harargee Lixaa, godina Gujii, Boorana, Walloo fi kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti geggeeffamaa jiru keessa harki isaanii jiraatu kan dubbatee haala waliigalaa lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii kanaan wal qabatee godina Harargee Ba'aaf guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jirus akka ittaanu kanatti dubbata. Oromtichi magaalaa Baabbileerraa bilbilaan odeeffanne kun. Nama mana ofii nagaa godhetu deemee halallee nagaa godhuu qaba. Garuu kan alaa nagaa godhuun maara kun qabu. Sanillee itti deemamu waan ta'eef dura mana ofii qulqulleessaniiti kan alatti bahan. Osoo mana ofii qulqulleessin alatti hin bahan beektee dura silaa nageenya biyya keessaa amma gara naannoo gara Baabbileetiin gursumii cinaaqsinis uummanni torbee kana keessa saalaan dhumaa jiru. Eeggadda gursumitti nama 3 kan du'e bakkaan hospitaala jira. Kana hunda osoo argaa jiru keessattuu amma Mooyyaaleettis eeggadda wanta raawwatame quba qabdan dhageessanii jirtan durbii kana hunda qulqulleessuu qaba ture osoo bakka biraa alaan deemin. Wanti kun maaliif akkana ta'aa jiranii
Lammaatti abiyyi furmaata akka itti dubbachaa jiran hanga ammaa jechuudha. Harka keessaa gaman beekaa callisanii wanti jee nama shakkisaa waa'ee kanaa kaasaa jiran miidiyaa irrattis ta'ee bakkoota biraattis. Yoo kan quuqamaniif ta'e maaliif kan hanga ammaatti callisan? Amma hanga ammaa kan bulchaa jiru ni beekna. Wayyaaneedha. Waan ta'eef filmi dhimmicha siyaasaa waan ta'eef Oromoon kana ilaalee dagachuun qabu jaa wanta namdaamsa uummata Oromoo guddaadhaa bira. Qabsoo isaaniitti irraa qabu boodan deebiin. Oduu keenya taanuun ammoo basaastonni wayyaanee godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu fi aanaa lataa sibuu keessatti OPDO'n bobbaafamuun gochaa ammeenyaa garaagaraa ilmaan Oromoo irratti raawwataa turan jimaata darbeef sanbata duraa kaleessaa qeerroo Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n to'atamuu himan jiraattonni. Basaastonni wayyaanee lakkoofsaan 3 ta'an godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu ganda kaarra waayyuu keessatti uummata walitti qabuun sanbata kaleessaa maallaqa irraa guurratu kaa'ime Oromtichi aanaa mana sibuurraa bilbilaan odeeffanne. Namoonni kunis barnoota dalgaa kennaa turan ta'uu fi maqaa waraana bilisummaa Oromoonis uummatarraa maallaqa yeroo walitti qabanitti uummanni naannoo sanii shakkee odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoo WBO'f kenneen waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n battala jara sana to'atuu fi qaamni kunis kan mootummaa Koloneeffataa Wayyaaneen gamasitti bobbaafame ta'uu kan kaase namni kun gochaaleen kana fakkaatan danuunis namoota ergama mootummaa Koloneeffataa Wayyaanee qabatuun gara lixa Oromiyaatti bobbaafamaniin bakka garaagaraatti dalagamaa jiraatus akka taanu kanatti dubbata. Oromtichi godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuurraa bilbilaan odeeffanne kun. Kaleessa naannoo kaarrawaayyuu lafa jedhamu aanaa mana sibuu jala ganda baadiyyaatti namoota 3 ta'anii meeshaa silkeetti jedhamu qabatanii. Tole. Uummata walitti qaban wal gahii teessanii mariisanii nuni waraana adda bilisummaa Oromootii hojiif deemaa jiranii hoolaa qalbiifatanii nyaatanii qarshii hedduu walitti qabsiisanii tuukaanii socho'uuf jedhanii uummanni bilbilee bilbilanii waraana adda bilisummaa Oromoo kana dhaqee marsee isaan to'atu jechuudha. Uummatni akkamittiin bilbiluu danda'e waraana bilisummaa Oromootti jara kana shakke moo barnoota isaan kennaa turantu kan waraanni bilisummaa Oromoo kennu waliin fakkaatu ture? Iddoo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo eegee tokko argamee hawaasa qulqulluu waan adda baafate qaba. Akkaataa masootii isaanii faasaa isaanii irratti gaafatan qarshii gaafatan shakkanii waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura akkaataa matti qabsoo mariisisaa kallattii garaagaraa akkaataa itti qabuun deemee mariisa malee qarshii mammaatti nu gaafatee hin beeku waan tureefi bilbila waraanaa bilbilan waraanni marsee gaafa qabu jedhu maqaa adda bilisummaa Oromoon deemanii akka isaanii uummata irraa qarshii akka baaran baranii Oromoo sana to'annoo jala oolchanii jira. Erga qabamanii booda eenyutu nu erge jedhan? Erga qabamanii booda illee isaanii haala jiru akkaataa itti ijaaramanii ka'an taasisanii. Maal jedhanii haasa'an? Istiidiyoo maqaan ijaaree ni ergee bifa kanaan deemaafi haala kana ijaaraa maqaa kana adda bilisummaa Oromootti kan maxxanetti baasan. Gocha kana yaaddeettidha maqaa adda bilisummaa Oromootti maqaa akkasii kana maxxansiisuufi hojjechaa irraa yerumatti nu bobbaasee waan jedhan yaadatanis. Yeroo sana waraanni adda bilisummaa Oromoo waan itti bu'an iyyuu hin qaban akkasumattiidhaan to'atanii meeshaa isaa harka jiru irraa fuudhanii jedhanii sokkanii. Kan biraa magaalaa Mandii fi gandeen aanaa mana sibuu keessa sochiin waraana Wayyaaneedhaa attam waraana baay'eetu buufatee jira uummatas dararaa jiru jedhan kanoo maal quba qabda? Waraanni kun amma akka magaalaa Mandiitti buufatee jira waan garaagaraa godhee uummata akka isaan walii kaasan gochuuf yaalaa ture. Eeggatuma amma mucaa ta'e tokko maaliif akka isaan barbaadan hin beeknu qabanii jennaan uummata akka daddarmachuu ta'e ergaa isaan kun. Kanatti aansuun ammoo achuma godina Wallagga Lixaa aanaa lataa sibuu keessatti bobbaafamuun namoonni ilmaan Oromoo saamaa turan sanbata duraa kaleessaa qeerroo Oromoon to'atamuu kan nutti hime Oromtichi gamasii odeeffanne. Qaamonni kunis waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf kan OPDO'n ijaaraman ta'uu fi aanota godina Wallagga Lixaa garaagaraa keessatti sochiin akkanaa kun akka turee fi yeroo ammaatti garuu uummatni itti dammaqee kan jiru ta'uu akka taanu kanatti dubbata. Oromtichi godina Wallagga Lixaa aanaa lataa sibuurraa bilbilaan odeeffanne kun. Aanaa lataa sibuu Kutaalee gidduudha. Guyyaa kaleessaa ayyaana wayii ture magaalaa Goorii. Naannoo baay'ee nama deddeebisaa ture guyyaa guutuu. Tole. Yeroo kana naannoo bishaan koomiti jedhamu irratti namoota achi galan kana makiinaa qaabsisanii karaa keessatti gubachaa irraa sidakeetti ayyaana kabajaa jirtu jedhanii ijoollee dargaggoo ijoollee durbaarraas moobaayilii isaa muraanii shubeerota warra kaan reebanii waasaan qabatee jala bulatanii eegasii booddee shubeeronni kun qaamaan beeku waan ta'eef naannoo Qilxubaarraa dhufanii ijoollee foolleetti manii foolleen naannoo sana ijaaramanii jiru naannoo kolfee magaalatti jiran. Foolleen kun qaamuma qeerroo wajjin jiruudhaa?
Abbaa gadaa jalatti ijaaramanii gumii abbootii gadaadhaan hoogganamu ijoolleen koolleen kun gadaa nama 3 qaban irra warra nama 2 warra waan sana qindeessuu qaban naganii. Achuma naannoodhuma nooraa Keessatti jettu kanatti qabamanii? Jireenyi isaanii naannoo sana magaalaa Gooriitti as ba'anii gara Gajjallaatti achumatti qabamanii egaa maqaa isaanii qulqullummoo boorsinii kennuu dandeenya. Kan keessaa maqaan beektu qabda ammaaf? Ammaaf Geetaachoo kan jedhamu tokko Geetaachoo yoo ta'u konkolaachisaa kan Chaayinaa ture hundaa'amee warra afaanii kan ture Chaayinaadhaaf. Tole. Isaan qindaa'e. Egaa akkuma tuqba qabdu kutaalee Oromiyaa garaagaraatti keessumaa lixa Oromiyaatti dargaggoonni bifa kanaan qindaa'anii maqaa adda bilisummaa Oromoon saaman kuni caasaa OPDO'ti warra OPDO'tu gurmeessee bobbaasa kan jedhamutu jira. Akka odeeffannoo qabduutti bobbaafamuu warra kanaa keessaa harka OPDO waan jiru fakkaata. Maaliif hin jiru yeroo madarbeeyyuu amma fakkeenyaaf naannoo Najjoo irratti iddoon adda irratti kan ta'aa jiru baadiyyaa kanarratti darbee waan ta'aa jiru meeshaa dhoksanii fuudhanii gurgurachuun kan ta'u jira. Baadiyyaa irra deemanii waan tokko meeshaa nama sodaachisanii birriitti geessanii birrii sassaabuun ni jira. Aanaa mana sibuu mandii keessattis naannoo biyyatti jedhamutti dhaqanii nama saamuuf yaalanii turanii isaanis dafanii uummata irratti naqanaan naannoo sanaa badanii jiru. Naannoo biilaattis qabamaniiru. Naannoo fiigaa iddoo jedhamuttis naannoo Maqanajjoo iddoo jedhamutti jira wanta gadi darbee nageenya garuu irratti dammaqeera uummati. Isaanii maqaa madda bilisummaa Oromoo xureessuudhaaf yaalaa jiru garuu tooftaan sun deemsisaa hin jiru. Baay'ee kun guyyaa magalaatti kaasee immoo waan cite fakkaata irratti namoonni ol ga'ii iddoo adda addaatti waamanii walitti hubachiisaa jiru. Yaalii isaanii cimaadha garuu milkoomne. Amma gaa uummati kanatti dammaqeeraa? Uummati hubateera sirriitti waan tokko karaa uummataa rakkoon hin jiru. Isaan darbanii nama 2-3 mamma kun akka aanaa keenyaatti yeroo jalqabaati garuu dafeemanii immoo saaxilaman. Oduu keenya dhumaatiin ammoo godina Qellam Wallaggaa Haanaasayyoo magaalaa Dambidolloo keessaa Oromoonni lakkoobsaan 20 ta'an sanbata duraa kaleessaa loltoota mootummaa Koloneeffataa Wayyaaneen butamuun achi buuteen isaanii kadhabame ta'uun gabaafameera. Loltoonni mootummaa Koloneeffataa Wayyaanee magaalaa Dambidolloof Haanaasayyoo cufa keessaa ilmaan Oromoo gidirsaa jiraatu ka dubbate Oromtichi magaalaa Dambidolloo irraa odeeffanne sanbata duraa kaleessaa immoo Oromoonni 20 butamanii achi buuteen isaanii dhabamuu fi yeroo ammaattis haalli magaalaa Dambidolloo fi guutummaan Haanaasayyoo yaaddoo guddaa keessa ka jiru ta'uu akka taanu kanatti dubbata. Namoota deemanii qaqqabaa turanii walumaa galatti naannoo nama 20 waliin ta'a. Namoonni isaan qaqqabaa turanii. Sanbata duraadhuma irraa kana jechuudha. Guyyaa marraa kan nama 20 waliin ta'a kan isaan ta'u. Amma kan qabu qaama kami? Qaama federaalii gad ergeedha. Waraanni humnaa ol ta'ee dhufa. Namni gara Diroochee hojii hojjetu. Uummanni Oromoo qellem wallaggaa jedhaa gara Diroochee dhabeera waraanaaf. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oduun itti guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kanuma agammaa ture kan isin dhageessisan xiiqii dhugaasaatii walleedhuma kanaan dhaga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura. Tukaa qabatanii mirga ofii falmatanii maalabbaa ishii yoo du'an badheetti nafanii walii birmatanii diddu qawwee bitatanii diinaaf harkaan kenniin didi yoomiif dhalatanii.